nagaan akka isaa duriitti deebi'uu qaba. Baadiyaanis akkasuma waliin gaarreeffatee haaloof waliin qopheessiin waliin adamsiin sanaaf anuu jira. Qabsoo kee hin sharafu hanga turii keensaayyuu sharafu yoo ta'e silaa kaleessan sharafa ture hin sharafu yoomiyyuu yookaan wareegamu. Kanaaf abdiin arraggachi Oromoo haga biyyee gadi ta'u yookaan immoo biyya kanaaf waan ta'u fidutti waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kee hin sharafu. Abdii itti gati hoolaan abbaa qabdu ilmaan matee kana dhaggeeffadhu waan isaan dalagan qofaa caqasii waan isaan siin jedhan qofaa fudhadhu. Ala haa ta'u keessa haa ta'u televizyiiniin haa ta'u reediyoon haa ta'u karaa barbaade si haadha kaa'u sun. Dhuftanis galata qabdu galanni keessan immoo amma miti sichi bilisummaa saba Oromoo bilisummaa keessan gaafa dhufe galanni sun kan inni galu. Kanarraa kaafe fayyaa ta'a mana keessanitti deebi'a amma kaas keessaa fixanneerra waan hin qulqulloofne waraannaa qulqulleessu waraana kanaan dhorkatiina daandiirra dhaabbatiina harka immoo nun xureessiinaa jechuudha. Hubattanii harka nun xureessiina ammarraa kaastanii kallattii dhuftan hundumarra nagaan jabbii marrattu daa'ima nagaan manaa boosutti galaa. Reeffa amma jiru dafaa kaasa abbootiin amantaa wal baate daddafaa jechuudha. Ilaabbatiinis yoo wal nageenya irra teessana malee kan qabu waggaan ibbaan meeqa odeesseera. Qawwee gurgurii televizyiinii bitadhu siin jedhan yomaatti hin baafne amma televizyiinii gurgurii qawwee bitadhu dati akkasiyyuu. Hin shakkite aya televizyiinii ibsu barbaachisa qoriidoorraa kutuutu. Maal jechuu barbaadeen kallattii kamoonni eegdee bara dhufaa darbaa hunduu itti dhufe dhiiga keetiin jireenya dhuunfaasaa tolfatee keessaa baheera. Dhiigaan jireenya dhuunfaa tolfatanii keessaa bahuun lafarrattis Rabbi birattis cubbu. Kanaaf dhiiga keetiin hin daldalu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan jirtu hundaa galmaan siigaa. Yoo galmaan siiga'uu dadhabe immoo du'an sodaatu. Du'an immoo eenyuyyuu nama hin dhorkatu. Sana immoo itti jirra hin sodaatini. Kanaafuu innoo akkas ture. Innoo milishaa ture. Innoo poolisii ture. Innoo asixee reebaa ture. Harroo asuma keessa deemaa jira akkaman godha. Akka godhan ana ture. Bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamnu reeffa ajjeesnee lafarraan qoton. Warri akkas godhe sirrii miti. Nama ajjeesanii reeffa lafarra qototuun sirrii miti. Nama bahaa gala dhorkachuun sirrii miti. Kanaaf qabsoo gaggeessinaa jennee deebinee isan dalagnu. Sirree miti erga jennee ani immoo isuma deebiseen dalaga taanaan ani immoo siif maaliin sirrii. Akkasi miti? Sana jijjiiruutti hin jira miti? Sana jijjiiruutti hin jira. Yoo waraanni mootummaa si ajjeesee reeffa kee qotote sirrii miti. Sana jijjiiruuf hin qabsaa'aa jira. Ani immoo isa ajjeesee yoo reeffa isaa qotote kan biraa qonaanis sirrii miti jedhee dhufa. Akkasuma akkas miti. Kanaafuu nurratti dhaabbachuu qaba. Reeffi kabajaa qaba. Huccuurra buusa. Abbootiin amantaa Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u, Waaqeffataa haa ta'u, amantii kamuu haa hordofu. Saafuu Oromoon namaaf qabuun haasaa awwaala. Yoo dhageessinu akkuma amma waliin jennee haa ta'u. Waraana bilisummaa Oromoo irraa barbaadii laafana. Hubattanii? Walii galla? Fudhattaniitu? Ofii wal bulchitu? Ofii wal bulchuu caalaa amma wanni mi'aawu hin jiru jettu. Dhiittaa barbaaddu? Sun awwaalame irra jedhu awwaalli isaa immoo akka deebi'ee hin kaane digdiga qotii irra kaa'ee dhagaa batteetti uwwisii hin ka'iinii jettu.